Harka akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboo guyyaa kana qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti immoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Mariin sadee hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa marsaa afraffaan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuu eegaleera. Marii kanaanis dambiiwwanii fi qajeelfamoota gadi lakkisaa fi guutiinsa bishaan hidha haaromsaa irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu dursaan garee mari'attoota Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaan gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsanii jiru. Marsaawwan darbaniin mariiwwan gaggeeffamanii fi dhimmoota garaagaraa irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf kan xiyyeeffatamu ta'uu kaasuudhaan Itoophiyaan bara 2015 sadarkaa dureewwanitti ibsa waliigaltee qajeeltoowwan mallatteessitee bu'uureffachuudhaan marichaan waliigaltee fayyadamummaa haqa qabeessaa fi sababa bu'uureffattee irra ga'uudhaaf kan hojjettu ta'us akeekanii jiru. Kitaabni kuusaa walaloo mata dureen isaa iyyata jedhu guyyaa kaleessaa hoteela intarnaashinaala Ililliitti eebbifamee oole. Sirna eebba kitaaba iyyataa irratti keessummoonnii fi jaallattoonni aartii kan argaman yoo ta'u, kitaabni iyyata jedhu kunis walaloowwan gaggabaaboo dhedheeroo fi giddugaleessa kan ta'ee fi mata dureewwan 88 kan of keessatti hammatedha. Og-barruu Oromoo keessatti muummeen kitaaba og-walaloo guddina agarsiisaa kan jiru yoo ta'u, guyyaa kaleessaas kitaabni kuusaa walaloo iyyata jedhu sirnoota garaagaraatiin dabalamee eebbifamuudhaan dubbiftoota bira ga'ee jira. Gaazexeessaa fi ayyuun afaanii Lalisaa Indirisii kitaabicha qaacessuudhaan jabina kitaabni iyyataa qabuu fi saayinsii walaloo irratti haasawaa taasisee jira. Barreessaan kitaaba kanaa Waloo Waadaa Geetaachoo kan jedhamu yoo ta'u, barreessaa haaraa kitaaba kuusaa walaloo jabaa gara og-barruu Oromootti dabale jedhamuudhaan jajamee jira. Sagantaawwan raawwii hojiiwwan misooma qonnaa ministeera raayyaa ittisaatiin jalqabaman qorachuu magaalaa Finfinneetti qoratamaa jira. Waltajjicha irratti ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dr. Abrahaam Balaay raayyaa ittisa teekinooloojii uffannaa fi misoomaan akka of danda'uu fi hojiiwwan hedduun hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Akka DHPI gabaasetti ammoo carraaqqiin uffannaa fi hidhannoo garaagaraa ofiin guuttachuudhaaf jalqabee itti fufsiisuun hojiiwwan misooma qonnaa hojjechuu akka qabus ministeerichi beeksisee jira. Shaashamanneetti boombiin balfa keessa ture dho'uudhaan lubbuu daa'imman lamaa galaafate. Magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Allacheetti boombii balfa keessaa dho'ee lubbuun daa'imman lamaa galaafatamuun dhaga'ame. Balaan kunis boombii lafa keessatti guutamee tureen qaqqabuu itti gaafatamaan bulchiinsa nageenyaa magaalaa Shaashamannee obbo Waarisoo Wayyisoo ibsanii jiru. Daa'imman lamaan umuriin isaanii 9 wayita pilaastika aayilaandii funaanan balichi irra ga'uunis gabaafamee jira. Ji'oota ja'an darbanitti qarshiin tiriliyoona 1 olii gabaa dijitaalaatiin daddabarfame. Ministeera kalaqaa fi teekinooloojiitti hojii gaggeessaan misooma elektirooniksii Abiyoot Sinaamoo PhD wabeeffachuudhaan akka gabaafametti sirni faayinaansii dijitaalaa waggoota 5 darbaniif hojiirra erga oolee asitti gabaa boba'aa fi tajaajiloonni biroo karaa dijitaalaatiin akka raawwataman taasifamuu gabaan dijitaalaa guddisuu dubbatanii jiru. Ji'oota darban keessaa birrii tiriliyoona 1 ol karaa dijitaalaatiin daddabarfamu kan ibsame yoo ta'u, baankii intarneetaa dabalatee gabaan dijitaalaa dabalaa dhufuu hordofuudhaan sirna dijitaalaa kana qindeessuudhaaf ministeerichi hojjechaa jiraachuu ibsee jira. Labsiiwwan nageenya fayyadamtootaa tiksuudhaaf baankii biyyaalessaatiin labsamoo ministeerichi kan ibse yoo ta'u, baankiin dijitaalaa hojiirra oolchuu maallaqa baankii alaa socho'uu hir'isuudhaaf kan tajaajilu ta'uu hojii gaggeessaan kun himanii jiru. Dhiyeessii intarneetii hir'ina meeshaalee elektirooniksii fi hir'inni hubannoo itti fayyadama faayinaansii dijitaalaa rakkoolee seektarichi mudatanidha jedhame. Rakkoolee jiran furuudhaan bara 2025tti tajaajila faayinaansii dijitaalaa biyyatti guutuu keessatti dhugoomsuudhaaf hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti sagantaan cufiinsa kenna tajaajila tola ooltummaa waqtii gannaa fi baniinsa waqtii bonaa gaggeeffamaa jira. Sagantichi bakka itti aanaan pirezidaantii naannichaa obbo Indaashaw Xaasoo fi hooggantoonni naannichaa argamanitti magaalaa Duraameetti gaggeeffamaa jiraachuu ragaan biiroo kominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Agarsiisi suuraa bu'uuraalee hojiilee qonnaa uffannaa loltummaa oomisha asxaawwan gulantaa fi kanneen biroo faawundeeshinii raayyaa ittisa biyyaa banamee jira. Agarsiisa kanaanis ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Abrahaam Balaay, ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee fi hojii raawwachiisaa olaanaa faawundeeshinii raayyaa ittisa biyyaa Birgaadeer Jeneraal Darajjee Magarsaan argamanii jiru. Agarsiisichi misooma qonnaa qindaa'aa oomisha meedaaliyaa asxaa uffannaalee fi
fi loltummaa akkasumas meeshaalee faawundeeshinichaatiin oomishamanii agarsiisaaf dhiyaatanii jiru. Raayyaa ittisaa hidhannoo fi teekinooloojiidhaan gurmeessuu irra darbee fedhii nyaataan akka of danda'uuf hojjetamaa jiraachuu Dr. Abrahaam dubbatanii jiru. Haaluma kanaan hojiilee misooma qonnaa garaagaraa irratti xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jiraachuu ibsuu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Oduu biyya alaatiin ammoo Kooriyaan kaabaa misaayila balastikaa ardii qaxxaamuruu furguggisuun gabaafameera. Kooriyaan kibbaa fi Ameerikaan haala haleellaa niwukilarii Kooriyaa kaaba qolachuu danda'an irratti marii gaggeessuu isaanii hordofee Pyongyang misaayila kan furguggisuu eeramee jira. Misaayilli kun kiiloomeetira 15,000 imaluu danda'a jedhamee kan amanamu yoo ta'u, kunis naannawaa Jaappaan hundaa fi bulchiinsota Ameerikaa jajjaboo uwwisuu kan danda'u ta'uun heeramee jira. Misaayilli balastikaa dhiyeenyaa Pyongyang dhuka'e kun dachee Kooriyaa kibbaa kiiloomeetira 1,000 uwwisuu aangawoonni biyyattii beeksisanii jiru. Yaalii misaayilaa dhorkaawwan idil addunyaa sarbe jechuudhaan manni maree nageenya Kooriyaa kibbaa himatee jira. Kooriyaan kibbaa fi Ameerikaan duula ittisa niwukilaraa eegalan caalmaatti cimsuu fi ammayyeessuu akka qabanii manni marichaa waamicha dhiyeessuu Reuters gabaasee jira. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaata. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.